kana. Maalin itti hima? Eenyuttiin hima? Ani uummata Oromootti waa himuu dhufe malee isatti himuu hin dhufne bakka tanarra. Waan fedhe haa baacuu, waan fedhe haa qara'u. Gubuma nuuf dabalaa deemaa immoo. Mali wal barsiiftan. Komentii isaa laali. Maanta ilkeen isin yaaduu kan deemu. Komentii isaa dubbisime. Aboo kiyyaa kanas jalaa oofa. Komantii isaa Kiyyaa kanan deemjaan yeroo wal duraa deemjaan. ani komantii isaa dubbisuurraa dhimma hin qabuun jee si wayyaadha. Ani komantii isaa Isin dubbisu yaaleensaa tiyya isin qofaa misilaa uummanni Oromoo kun warri as jala jirtan guutuun naa galtan hedduun isin fedha. Ani isiniifin as dhufe guddaadha. Maaliif haalota na dhibe kana. Inshaallah yeroo biraa haala hunda tolchee haala mijeessee isiniin galchaa jechuudha. Amma fuularraa waan hin seenee fi ergadhaa isin galchuudhaaf hayyamni naaf hin jiru bakka tanaan isinii kaa'uudha. Kanaafuu fuula duraaf ni tolchina inshaallah isiniin jechuu barbaade. Ani komantii isaatis dubbisuu bakka tana hin jiru. Uummata Oromoo wajjin haasa'uudhaaf bakka tana jira. Kuni namtichi kuni nama ifiifuu fayyaa hin qabne bar waan arra nyaate hin beenye natti fakkaataan si jee wanti inni reefu haasa'u. Hai dubbiin isaa linkii kaayif yoo dandeessate linkii asirraa fuudhi kaayif. Ani linkii asiin na hayyamu didee jira komantii jalatti. Animo. Linkii warri jala jirtan kaayaaf. Ani linkii na hayyamu Linkaa didee keemu. siniifin kaaleessaati jira. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Oromtitti wallo baga nagaan dhufte atis komooti jira. Meeshaa ergoodhaa uummata Oromoo biraan nu ga'a jajjabaadhaadha. Maaliifi ani har'a dubbii jajjabduu haasa'uu fedhee jajjabduu sana haasa'uudhaaf akka dhimma keessa jiruu fi haalli miira biroo keessa na galche. Ka telefoona nu cufatee baga nagaan dhufte waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Zabiibaa tuub baga nagaan dhufte. Maaliifi ani uummata Oromootti haasa'u bakka tana dhufee waan jiraa waan keessa jiru haala dhufuu deemu ka fuula keenya dura jirullee akka borutti hin gaafatamne ofirraa dubbachuu. Waluma nu agarsiisu. Atis haasaa arabee as jala laaltee waan keessaa hin Okay, sesseenin Jamila. rafuu dandeessi. Baafeetii dalagadhu ette Jamilaan. Dala toomii. Toma. Maal jette? Jamilaan dalagadhu ijoollee jettee dubbis komentii si biraan. Leensaa tole galatooma. Sani dalaganna yoo jenne bar dalagachuudhaaf nutti dhiisuu didanii bar. Goota keenyaan dirqama yaa jennaani. Baate hunda rabbi nu waa laaffisuu bar akkaataadha wallaallee bar. Waa hedduu nu dhibee. Amiin waan bar wanni asirra nu dhibee. Aamin jenne. Arafee hedduu waliin nu hafidua. Arafeen as keessaa fuutanii alhamdulillah. Qaamatti hin deebiin. Isaa qaamumaan itti dhufuu.
Isa liinkii maan keenyee fi liinkii